waraanni bilisummaa Oromoo kan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuuf mootummaa Itoophiyaa wajjin wal waraanaa jiruun loltoota kaayyoo qabsoo sabichaa tarkaanfachiisan hidhannoo waraanaa fi sammuutiin leenjisaa jira. Tibbana mooraalee leenjii dirree lixaan bahaa fi giddu galeessaatti humnoonni waraanaa haaraan hidhannoo waraanaa fi beekumsa siyaasaatiin leenji'aa turan eebbifamanii jiru. Eebbifamtoonni mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo keessaa bahanis dirqama qabsootiif bobbaafamuu qondaalonni waraanichaa ibsaa turaniitii jiru. Qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa sirna cufiinsa barnoota ga'umsa siyaasaa fi waraanaa irratti haasaa taasisanii mooraa qabsoo Oromoo keessatti qondaalota afaan qawweetiin qabsaan qofa osoo hin taane qabsaa'ota hidhannoo sammuutiin qabsaan oomishaa jirra jedhan. Qondaalota waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa keessaa eebbisaa namni jedhamu haasaa taasiseen kaayyoo qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf barnoonni hidhannoo sammuu fi barnoonni qondaalummaa mooraa qabsoo Oromoo sirriitti barbaachisa jedhe. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Lammeessaa gama isaaniitiin yaada sirna cufiinsa barnoota ga'umsa siyaasaa fi waraanaa kanarratti kennaniin qawwee dhukaasuun cinatti hidhannoo sammuu qabaachuun barbaachisaa waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo kanaaf ga'umsaa jirra jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo beekumsa siyaasaa fi waraanaa Oromummaa fi Oromiyaaf ta'uu barataa jira kan jedhan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa hireewwan injifannoo sababa adda addaatiin kana dura nu harkaa baan akka hin uumamneef hidhannoon sammuu barbaachisaadha jedhan. Waraana qawween hin jilbiiffachiifnee fi beekumsa siyaasaan gahoome horataa jiraachus himan. Biyya kana keessatti waraanni ni dhufa ni darba. Torbee boodis yookaan jamni ni mul'ata ni darba. Nu keessattis ta'ama ture. Inni amma isa mul'atee darbu osoo hin taane isa guduunfaa itti godhu. Guduunfaatti gochuuf immoo diidaa wanti nuti barbaannu jiru. Arkiiteektiin qabsoo kana isa kana sini waraana bilisummaa Oromoo kan duulli kamuu qawween kamuu meeshaan kamuu jilbeenfachiisuu dadhabe hidhannootiin dur dhaabbate amma immoo tapha siyaasaatiinis bilchaatee maal akka barbaadu beekee eessatti yoom gaaffiin Oromoo akka deebi'e namni jedhee osoo taane sammuunsaa waan barbaadu argachuu fi dhabuu saatisfaayiditti ta'uu dhabuutiin kan murteeffatu waraana akkasii akka dirreerra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo beekumsa siyaasaan gahoomuu qaba kan jedhan ajajaa olaanaa waraanicha humna waraanaa sababa qabsaa'aa jiruuf beekuu fi kaayyoo qabsoo sabaa eegu uumaa jirra jedhan. Rakkoon Oromoo rakkoo dhoksanii bira darbanii miti nuti dhaloota rakkoo sanaaf furmaata barbaaduudhaan dhaloota har'aa kana dhaloota kaleessaa birmaddummaa fi walabummaa qabu sanatti deebisuu barbaanna jechuun Marroo Dirribaa kaayyoo qabsoo waraanichaa ibsaniitii jiru. Rakkoon Oromoo rakkoo hooksanii fi dhoksanii bira darban osoo hin taane rakkoo hooksanii malaasanii qorichatti barbaadan ta'uu qaba. Dhaloonni har'aas dhaloota akkasii akka ta'u kan barbaadamu mul'ata kan qabu. Hanqanaachi nuti jenereeshinii tokko jenereeshinii shanaffaa illee jenereeshinii ja'affaatti immoo waan biraa dabarsinee kan deemnu ta'uu qabu. Jenereeshinii ja'affaan jenereeshinii tokkoffaa kaleessaatti deebi'uu qaba. Isa bilisa ture sana jechuudha. Na hubattaniittu jenereeshinii ja'affaan maal ta'uu qaba? Jenereeshinii tokkoffaa isa isinii kaase isa bilisa walabaa fi birmada ture. Isatti deebi'uudha qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo imala qabsoo jalqabee fiixaan baasuuf qabsicha jabeessee akka itti fufuun waltajjii kanarratti kan dhaamame yoo ta'u qabsaa'ota qabsoo irrattis wareegamaniif yaadannoon sammuu taasifameetii jira. Ka'umsi rakkoo Itoophiyaa cuftinuu nu bilchiginnaa qawween falintaa turaayyaan ittis biyya maar keessa ba'u qabaan aab gadduu andirgaachootiin jedhamte inni pirezidaantii naannoo Amaara duraanii ture ministeera jala Itoophiyaatti gorsa muummichi ministeer biyyattiitti baabur paartii bilchiginnaa kan namoota jajjaboo iddoo harcaasa dhufuun isa dubbatam isaaf aab Lammaa Magarsaa waliin ta'uun gulufsiis fardi maddammarii haadu kute baraaruu gurratti argamu miseensota durdhisu cinaa Lammaa Magarsaa faan balleessa Yohaannis Boyaaloo wankiibsaati. Dr. Milkeessa midhaagaa biyya baase gadduu andirgaachoolle fincilsiise gadduu ilmi baadeen gadduu jaarsi bilchiginnaa gadduun barata kuta 11ffaa dhimma naannoo Amaaraatiin wal qabate mootummaa waggoottan 5 hoggana ture irra gabee jira. Mammari bakka bu'oota uummata Itoophiyaa tagaygaaf guyyaa 14 wiixa dabqan Koriyaa dhimmi labsi muddam mootummaa naannoo Amaaraa mirkaneessuuf ture finxaalayyiin Amaaraa keessaa fala wal yaamuun dhiibba jajjabdu godhuun isii mirgaa barbaachisummaan labsitan mirkaneessuu himamte carraan dubbii tagamees paartii Amaaraaf gadduu andirgaachootaati labsichi mormuun itti keeyyaati mootummaa isaanii mate dab siyaasaa qabiyyatti keessa godhama tureef jiruun itti gaafatamaan bilchiginna taachuuf dubbaati. Raayyaattis biyya naannicha keessa baasuu moonaa deebisuu qabdu duulli sabqiyyirra godhamuu jira kadhaabbatuuti biyyi bulchuun dandee waan taateef mootummaa waloo naannicha keessa akka hundeessinu jechuun isa paarlama Itoophiyaa kamuguma hojii
bu'uuran qabjechuun qeeqama turriib keessa dammaseet miseensoti mammarii bakboot uummata tokko nam kan dubbachuu dhowwuuf jeeqa turan. Miidiyaaleen hawaasaa fi idileelleen haasawu kan hordofe doobomaaf gaddu'aan dirgaachuu odeessuu jiru namooti hedduun gooti jechuun faarsan gariin of qulqulloomsuuf xaar jechuun mormu harki caalmaan garuu namni waggoottan 5 Oromiyaa irra waraan eebbise bobbaas ka waggoottan 2 waraan kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaate ka mootummaan kun amaartaachuu fallabse dubbate eessa dhufe mootummaa himachuu jalqab jechuun qeequrratti argama gaafiin inni mammarii bakboota gubbaa akkaas kun dhuga ta'uu maalta halee waan tokko dubbate hardhuwaan bira dubbachuun hirrisa Tigraayiif Oromiyaa ginnistee gari Amaara mormuun mootummaa biltsiginnaa ka hundi caala firamaara jedhame himatamdiin Amaara fakkeesse kaasuun isaa abgaddu aan dirgaachoo qabxi gachisiiftee jedhan. Bulchiinsi yeroo Tigraay ibsati bana baaseen qaamoleen gara jabeeyyii fi michoonni isaanii sababa waliigaltee Piriitooriyaatiin kaayyoon Tigraay diiguu irratti qaban jalaa fashalaa'ee jedhe. Dhimmoota barbaachisoo hin taane humnoota naannoo Amaaraan ka'anii fi waliigaltee nagaa Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuuf wantoota gufuu ta'uu danda'an jedhu kamuu hiikuuf mootummaa federaalaa waliin hariiroo gaariin akka hojjetu himeeti jira. Waliigalteen nagaa Piriitooriyaa loltoonni Tigraay hidhannoo hiikkachuu gubbaatti humnoonni Eertiraa fi kanneen miseensota raayyaa ittisa biyyaa hin taane guutummaatti Tigraay keessaa akka ba'uu qaban ibsa. Duula humnoota finxaaleeyyii fi michoota isaaniin waliigaltee Piriitooriyaa gufachiisuuf murteeffataniin hojjetamaa jiru irratti mootummaa federaalaa geggeessaa jiru walitti dhufeenya gaarii mootummaa federaalaa waliin qaban cimsuun akka waliin hojjetan mootummaan yeroo Tigraay ibsa baaseen himeera. Humnoonni Amaaraa kun sobaan humnoota Tigraay kan hirmaachisan yoo ta'u akeekni isaanii kufaatii isaaniif sababa dhiyeessuun nagaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa booda argame diiguuf akka ta'e ibsicha argisiisa. Mootummaan federaalaas humnoota Amaaraa kana irratti tarkaanfii fudhachuuf deeggarsa addaa Tigraay irraas ta'e naannoo biraa irraa gaafate akka hin jirre ibsi kun hima. Odeeffannoo sobaaf kan hariiroo nagaa sabootaa gidduutti nuumne humnoota kanaan facaafamaa jirus balaaleffateera. Akka ibsi kun jedhutti uummanniif bulchiinsi yeroo Tigraay karaa nagaan rakkoo hiikuuf kutannoo qabaachuu kan ibsu yoo ta'u duula humnoota finxaaleeyyii fi michoota isaa ittisuuf hariiroo mootummaa federaalaa waliin qaban ni cimsinaa jedhaniiru. Qabiyyee naannoo Tigraay taatee Tigraay jalatti bulaa kan turte Walqaayitii fi iddoowwan biroo humnoota Amaaraan to'ataman akka jiran mootummaan yeroo Tigraay irra deddeebiin ibsaa tureera. Humnoonni Amaaraa kun okkora tibba kanaa naannoo Amaaraa keessatti kaasan hordofee jibba saba Oromoo fi Tigraay qaban ifatti miidiyaalee isaaniin ibsaa turaniiru. Addatti saboota kana lamaan diinota keenya gurguddoo jechuun balaaleffannaa cimaa geggeessaa jiru. Akka waliigaltee nagaa Piriitooriyaatti Walqaayit naannoo duraan bulaa turte Tigraay jalatti kan deebisu yoo ta'u humnoonni Amaaraa naannicha qabatanii jiraachuu bulchiinsi yeroo Tigraay ibsaa tureera. Akka ibsa bulchiinsa yeroo Tigraay kana irraa hubatamutti humnoonni Amaaraa fi Eertiraa gufuu waliigaltee nagaa Piriitooriyaati jechuun ibseera. Araara Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti taasifame irratti shoora olaanaa kan taphate ana roodmaappii bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa kan qopheessinu jechuun dubbataa kan ture Andaargaachoo Tsiggee biyyaa bahuu isaa gabaafamaa jira. Mootummaa Itoophiyaatiif akka harka mirgaatti tajaajilaa jedhamuun kan himamuu fi yeroo waraana kaaba Itoophiyaa waraanicha deeggaruun mootummaa Itoophiyaa cinaa kan dhaabbataa ture namni siyaasaa Itoophiyaa Andaargaachoo Tsiggee biyyaa baqatee jira. Obbo Andaargaachoo Tsiggee walitti dhufeenya mootummaa Itoophiyaa wajjin qabu badaa dhufuun ji'oota hedduuf wanti barreessuu fi dubbadhu mootummaa kumachiisa waan ta'eef biyya keessa taa'ee badiiwwan raawwataman saaxiluu waan hin dandeenyeef biyyaa bahee jechuun BBCtti himee jira. Obbo Andaargaachoon ani mootummaan kun erga caaseffamee kaasee walitti dhufeenya qaba ture. Haa ta'u malee adeemsa keessa walitti dhufeenyi keenya badaa deeme sadarkaa ergaa dabarsuun hin danda'amne irra gahee jira jechuun mootummaa biyyattii keessatti akka barbaadetti nama nagayaa fi kaana ajjeesuun nama badii fi gocha isaa balaaleffatu ni dhiisa jedhee hin yaadu jedhe. Andaargaachoo Tsiggee hagayya 11 bara 2023 biyyaa bahuun himan. Ministeerri muummee biyyattii baatiiwwan 10 dura qaamaan dubbatu. Andaargaachoo Tsiggee yeroo wal argaa turretti dhimmoota akka malaammaltummaa ukkaamsaa fi ajjeechaa bakka bakkatti raawwatamu ragaan deeggaree dhiyeessee fi ture jechuun dubbata. Ministeerri muummee garuu waan waliin mari'annuu fi ragaalee ani dhiyeessuuf yeroo itti fayyadamu hin argine jechuun kan arge yoo jiraate of sirreessuu kan hin dandeenye uummata irratti miidhaa dinagdee fi namoomaa kan raawwatu mootummaa maal akka hojjetaa jiru hin beekne ta'uu isaati jedha.